guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu wajjin Ansaraay Sabaatiin. Sinodootiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qaamoleetii kan mootummaa waliin ta'uun abboota 25 Sinodoosii Oromiyaa fi saboota Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo muudee ukkaamsuun dhagahame. Maddeen keessoo imminnitti akka himanitti abbootiin 25 magaalaa Finfinneetti bakka tokkotti ukkaanfamaniiti jiru. Bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmad argamanitti mariin taasifamuu hordofee araaraa fi mariif jedhamanii kutaa lallaba itti ramadamanii gara Finfinneetti waamamuu abboota kanneenii maddeen nutti himaniiti jiru. Ergasii namootaan akka wal hin qunnamne taasifamuu abboota kanneenii eeranii abboonni kunneen yoo gadhiifaman shirri Sinodoosii Itoophiyaa ni fashalaa sodaa jedhuun Sinodoosiin Itoophiyaa qaamoleetii kan mootummaa waliin ta'uun ukkaamsee jedhan. Abboonni kunneen haala lubbuu isaaniitiif yaaddasaa ta'e keessa jiraachuu eeranii amantoonni dhimma kana quba akka qabaatan dhaamaniiti jiru. Muudamaa tibbana Sinodoosiin Itoophiyaa kenne cimsanii akka balaaleffataa jiranis maddeen itti dhiyeenya qaban himaniiti jiru. Dhuma wal qabateen abbootiin 25 Sinodoosii Oromiyaa fi sabootaatiin muudaman ukkaanfamanii jiran akka gadhiifaman amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa naannoo Oromiyaa gaafatan. Amantoonni kutaalee lallaba Bunoo Baddallee Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa OMN'f yaada kennaniin abbootii 25 ukkaamsuun mirga sabaa ukkaamsuun hin danda'amu jedhan. Mootummaa fi Sinodoosiin Itoophiyaa harka wal keessaa naqachuun gochaan abbootii kanneen ukkaamsuun raawwatamaa jiru seenaa badaa uummata Oromoo irratti raawwatame akka ta'e eeran. Abboota kanneen ukkaamsuun gaaffii amantoota naannoo Oromiyaa ukkaamsuuf yaaluun sadarkaa qabsoon hawaasichaa irra ga'e sirriitti hubachuu dhabuurraa akka maddumaniiti jira. Abbootii amantaa Sinodoosii Itoophiyaa muudaman gonkumaa kan hin fudhanne ta'uu ibsanii abboota amantaa kanneen gara kutaalee lallaba naannoo Oromiyaatti erguun hokkora kaasuuf yoo hin taane ala faayidaa hin qabaatu jedhaniiti jiru. Wal fakkaatuun hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaalee lallabaa biyya adda addaa Oromiyaa abboota amantaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan nuuf ramadamaniin alaa kan biraa hin barbaannu jedhan. Kutaa lallaba biyya Arsii Lixaa Shaashamannee, Harargee Bahaa Gabri'eelii Qullubbii fi Shawaa Lixaa Phaaphaasonni Sinodoosii Itoophiyaatiin tibbana muudaman gaaffii hordoftoota amantichaa deebisuu waan hin dandeenyeef hin barbaannu jedhan. Abuuna Naatinaa'el, Abuuna Niqoodimoos dabalatee abboonni Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin tibbana muudaman kan uummanni hin barbaanne ta'uu kan eeran maddeen OMN hordoftoonni amantichaa Oromiyaa mirga afaan isaaniitiin kadhannaa taasisuu qabu jedhan. Hordoftoonni amantichaa Harargee Bahaa Arsii Lixaa fi Shawaa Lixaa abboonni muudaman kunniin eenyummaa sabichaaf kabaja kan hin qabne waan ta'eef akka nutti hin dhufne barbaanna jechuun akeekkachiisaniiti jiru. Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatti barreessaa kutaa lallaba biyya Arsii Lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa Shaashamannetti Abuuna Naatinaa'el kan Sinodoosii Itoophiyaatiin muudame simachuuf qophii miti jedhan. Abuuna Naatinaa'el nama Oromoo arrabsaa fi xiqqeessaa turedha kan jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa turedha waan ta'eef abbaa kanaan amantii barsiifamuu hin barbaannu jedhan. Nuti yeroo kanatti Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan kan nuuf muudaman Abuuna Phaawulosiin alam kan biraa hin barbaannu jechuun kan dubbatan Diyaaqoon Gaaddisaan hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaa lallaba biyya Arsii Lixaa Shaashamannee Abuuna Naatinaa'el simachuuf osoo hin taane mormuuf qophaa'anii jiru jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa. Abuuna Phaawulos kanaan dura Shaashamanneetti simatamanii erga gara Finfinnee deebi'anii booda mana tokko keessatti nurraa ugguramanii jiru jechuun qaamni Phaaphaasota 25 Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman uggure haal duree tokko malee gadhiisuu qabaa jedhaniiti jiru. Oduma wal qabateen Sinodoosiin Itoophiyaa gaafii fi fedhii uummata bal'aa kabajuu dhiisuun abbootii amantii sagal muuduu isaa hordofee Oromiyaa bakkoota adda addaatti hordoftoota amantichaan mormiin bal'aan mudataa jira. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaatti abbaan Naatinaa'el ramadamuu isaa hordofee hordoftoonni amantichaa mormii qaban dhageessutti jiru. Kutaa lallaba Arsii Lixaatti hojii geggeessaa mana lubummaa aanaa adda abbaa luba Dirribaa Girmaa abbaa Sinodoosiin Itoophiyaa nuuf ramade kun faallaa uummata keenyaa kan dhaabbatu leellisaa Minilikii fi sirna isaa kan ta'e akkasumas siidaa Minilik lammaffaa Shaashamanneetti dhaabuudha jedhan. Abbaa kanarratti mormiin uummataa bal'aan adeemsifamaa waan jiruuf mootummaanis ta'e qaamni kamuu nageenya barbaadu uummata waliin ta'uun dhimma kana tumsuu qaba jechuun abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa ummataaf ibsa akka hin kennine humnaan ukkaanfamanii jiru. Kaduu Sinodoosii keessaa yoo baanu qonnaan bultoonni sababa dhiyeessii xaa'oo dhabamuutiin yeroo midhaan facaasaa jalaa darbaa jira jedhame. Guutuu Oromiyaa keessatti rakkoon dhiyeessii xaa'oo jiraachuu qaamonni dhimmi ilaallatu amananis gama mootummaatiin xaa'oon ni dhufa jechuun alatti qabatamaan waan dhufe akka hin jirre qonnaan bultoonni ni himu. Akka jiraatan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo tokko MNT gandoota aanichaa hunda keessatti dhiyeessiin xaa'oo dhabamuun waqtiin midhaan facaasuu
hammaatu darbaa jira jedhe. Daldaltoonni dhuunfaa namni tokko kuntaala 10 yoo argatu qonnaan bulaan ammoo kuntaala tokko dhabuun rakkachaa jira jedhameeti jira. Oduu keenya biraatiin Finfinneetti manni barnootaa yaadannoo jaarraa abbaa gadaaf ijaaramee eebbifame. Manni barumsa yaadannoo qabsaa bilisummaa fi falmaa mirga uummata Oromoo jaarraa abbaa gadaaf ijaarame kun Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti kan argamu yoo ta'u, har'a bakka hooggantoota mootummaa magaalaa Finfinnee argamanitti eebbifameeti jira. Mana barnootaa kanaaf waggaa tokko dura kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhakaa bu'uuraa kaa'anii turani. Mana barnootichaan wal faana piroojeektoonni magaalaa hedduun kutaa magaalichaatti xumuramanii eebbifamaniiti jiru. Qabsaawwan bilisummaa jaarraa abbaa gadaa wal'aansoo bilisummaa walqixxummaa fi abbaa biyyummaa saba isaaniif godhaniin yeroo hundaa ni yaadatamu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti siidaan yaadannoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraaf ijaaramee eebbifame. Artist Alii Birraa bara jireenya isaatti gumaata guddina afaanii aadaa aartii muuziqaa Oromoo fi biyya isaaf godheef biyya keessaa fi biyya alaatti badhaasotaa fi beekamtiiwwan garaagaraa argateeti jira. Yuunivarsiitiin Jimmaas Dooktereetii kabajaa kenneefiiti jira. Magaalaa Finfinnee keessattis ji'oota muraasa dura siidaan yaadannoo dhaabbateefii jira. Magaalaa Dirree Dhawaattis paarkiin maqaa isaatiin moggaafameeti jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa maqaa Artist Alii Birraa muummee barnootaa muuziqaa eegaleeti jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas Artist Alii Birraa muuziqaa qabsoo afaanii fi aadaa Oromoof godhe yaadachuuf siidaa yaadannoo dhaabeefiiti jira. Oduu keenya biraatiin gumiin maanguddootaa Wallaggaa Minisootaa uummata keenya iddoowwan adda addaatti waraanni irratti adeemsifamaa jira jechuun namootaa fi dhaabbilee fedhii gaarii qabanitti iyyate. Akka gumiin maanguddootaa Wallaggaa Minisootaa jedhanitti uummanni Oromoo Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Gujii fi Walloo waraana mootummaa fi inxaaliyyi naannoo Amaaraatti roorrifamaati jiru. Haalli ittiin uummanni Oromoo yeroo ammaa humnoota mootummaa fi inxaaliyyiin ajjeefamaa jiran gadda hedduun nama cabsu jedhan gumiin maanguddoo Wallaggaa kan Minisootaa. Jeebilaa keessa marii nagayaa hawaasa addunyaatiin qophaa'e kan Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar keessatti mootummaa Itoophiyaa fi abbaa waboo gidduutti geggeeffame deeggaruuf gammachuun keenya daangaa hin qabu jedhan gumiin maanguddootaa kun. Waraanni mootummaa saamicha irratti bobba'uun uummata nagaa yaaddessaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Magaalaa Naqamtee keessatti bifa qindaa'aa ta'een saamichi namoota uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii fi hidhannoo guutuu qabaniin geggeeffamaa jira jedhan. Saamichi kun ganama subii naannoo sa'aa 12 fi galgala sa'aa 12 booda bal'inaan yoo ta'u guyyaas namoota qofatti argatan akka saamantu himame. Maddi keenya torbaanotuma kana keessa namootaan qaamaan beeku 4 guyyaa adda addaa waan qaban saamamanii jiru jedha. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti finxaaliyyaa Amaaraatiin jiraattonni ajjeefamuu fi qabeenyi mancaafamaa jiraachuun himame. Waggoota 3 darban naannoo keenya rakkoo finxaaliyyaa Amaaraatiin raafamaa jirti jechuun maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Keessattuu waggaa 2 asitti finxaaliyyaa Amaaraan badiin lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e waan akka salphaatti tilmaamamu miti jedhan jiraattonni. Oduu biraatiin godina Arsii Lixaatti daandii magaalaa Qoree irraa magaalaa Kofalee geessu yeroo roobaa dhoqqaa'uun rakkoo sochii uumuun nu rakkisee jira jedhu jiraattonni aanaa Qoree. Konkolaatas ta'ee miilaan yoo deemnu daandiin kun yeroo roobni roobuu dhoqqaa'ee karaa cufuun hedduu nu rakkisa jechuun uummanni aanaa Qoree himaatii jiru. Rakkoo kana bara dheeraaf iyyachaa kan turan yoo ta'u bara maraa baajanni qabame jechuu malee hojiitti hin hiikkatu jechuun maddeen OMN'tti himaniiti jiru. Naannoon kun naannoo oomishni baay'een irraa galu naannoo loonii fi midhaaniiti waan ta'eef daandiin kun tolfamuun barbaachisaadha jedhu hawaasni naannoo.